guyyaa hadhaa sagantaa amantimoo falaasama jettu takka isiniif qabadhee dhufee jira. Egaa amantimoo falaasamaa mata duree jedhu kanaa waa malee hin filanne. Yeroo ammaan tana hawaasni addunyaa kana irra jiru amantiif falaasama gargar baasee hubatuu dadhabuu irraa kan ka'e hojiiwwan falaasamaa akka hojii amantiititti hubatee yeroo waliin ifaajuu yeroo inni xaarutu mul'ata. Kanaafi waan kana ilaalchisuudhaan ibsa gabaabduu isiniif kennuudhaaf qophaa'ee dhufee jira. Hanga xumura sagantaatitti turtii saganticha wajjin taasisaa isiniin jedha. Amantimoo falaasama maali amantiin maali falaasamni? Amantii wanni jedhamu waan akkamiiti? Falaasama wanni jedhamus waan akkamiiti? Falaasamni kuni hiikni isaa maali? Amantii irra hedduun namaa ni beeka. Amantii wanni jedhamu akka hayyoonni addunyaa lafa kaa'anitti illee religion means belief in the worship. Amantii jechuun amanuu fi gabbaruu yookaan amanuu fi waaqeffatuudha waan jedhamutu hayyoota addunyaa biratti hiika amantii kallattii kanaan lafa kaa'ame. Wanni namni tokko qalbiidhaan dhugoomsee qaama isaatiin wareegama barbaachisu waan saniif kafalu eegana ammallee amantii jedhama. Garuu gara falaasamaatitti yeroo deebinu falaasama jechuun philosophy isa jedhamu Ingiliffaan. Philosophy is a set of ideas, standards or belief used to describe behavior or thought. Falaasama jechuun gareewwan yaadotaa ka yookaan ammallee aadaawwan barmaatilee baratamaa ka yookaan namni gara waan qalbii isaatiin jaalate yookaan amane yookaan dhugoomse fedhii lubbuu isaa irratti hundaa'uudhaan fedhii yaada isaa irratti hundaa'uudhaan raawwatutu maal jedhama? Falaasama jedhama. Philosophy is a set of ideas, standards or beliefs used to describe behavior or thought. Waan hawwii fedhii yaada lubbuu namaatiin wal qabatee deemutu maal jedhama jennaan? Falaasama jedhama. Aadaan falaasamaa keessaa dameewwan falaasamaa haga damee 5 qaba. Dameewwan falaasamaa 5 keessaa tokko kan hedduun hayyoota kennaallee yookaan namoonni hedduu beekani loojikii ka jedhamu sadarkaa eegana ammallee mana barumsaatitti illee kabarsiifamu jechuudha. Loojikiin kun aadaan isaa maali jennaan? Fakkeenyaaf if Mr. X is this, Mr. Y is this, therefore this is this ka jedhan tokko. Kaziisi maan eegana ammallee nama amansiisan. Akkanaa yoo akkana ta'e yoo akkanaan akkana ta'e akkanaan akkana ta'uun dirqama jedhanii lafa kaa'an. Fakkeenya falaasamaa keessatti namni tokko natti dhufee aboo ati bar gurraachaa naan jedha. Primiisisiin jalqabaa kuni waan mormii hin qabneef ani gurraachaa jedhaan. Aboo ati bar Oromoodha yookaan Itoophiyaawiidha naan jedha. Yookaan Afrikaawiidha naan jedha. Jedhaan. Primiisisiin jalqabaatiif yookaan yaanni jalqabaatiif yaanni lammaffaa dhugaa ta'uun isaa yoo shakkii hin qabaanne abbichi sun lafaa ka'ee seera loojikiititti yookaan seera filosofiititti maal jedha jennaan? Eeganaa atini yoo Oromoo ta'uun yookaan Itoophiyaawii ta'uun yookaan Afrikaawii ta'uun shakkii hin qabne yoo ati gurraacha ta'uun shakkii hin qabne Oromoon hundi yookaan Itoophiyaawiin hundi yookaan Afrikaan hundi gurraachaa jira. Gaafa kana seera falaasamaa keessa mormuun hin danda'amu. Maaf hin danda'amne jennaan? If the first premise is true, the second is also true, the conclusion is not necessarily true. Inni goolabaa sun yaada abbicha irraa dhufu waan taateef dirqamatti dhugaa ta'uu yookaan ragatti hin hajamu. Maal jechuudha amma? Falaasama jechuun waan yaanni jalqabaa sun yookaan kaasaan duraa sun ragaa qabu yookaan dhugaa ta'e. Kalammaffaallee tarii waan ragaa qabu yookaan dhugaa ta'e kan ammoo goolamni isaa sammuu namootaa irraa ilaalcha namootaa irraa goolamni lafa kaahamu maal jedhama? Falaasama jedhama jechuudha. Laala falaasamni jalqabnummaan isaa yoo dhugaa ta'e itti aanaan akka tasaa yoo itti dabalames dabalamuu baatus inni xumuraa dhugaa ta'utti illee hajamu ragatti illee hajamu. Kuni amala filosofiiti jechuudha. Filosofiin primiisisimaa isa duraatiif kalammaffaasan የመጀመሪያው ሐሳብ ሁለተኛው ሐሳብ ፕሪሚሲሶቹ እውነት ከሆኑ መደምደሚያው የግድ እውነት ባሆን የለበትም ጀዳኒ ጥሙር ኢሳ ዱጋታ ኡቲ ድርቀማ ሂንቀቡ ጀዳኒ ቱማን ለፈካህን ጀቹ ከናፊ ፈላሰመ ጀቾን አከና ወን ሲኑበቱ ቀብደን ፈላሰመ ጀቾን ዋን ያኒ ጀልቀባ ረጋ ቀቡ ዮካ ዱጋተ ዮካ ረጋ ቀቡ ዮካ ዱጋተ
ka yookaan lammaffaan illee ragaa qabu dhugaa ta'e ka goolabbiin isaa ilaalcha namootaa irraa ka'uudhaan akkana eega ta'e kanaafuu jedhanii kanaafuudhaan yaada goolabamutu maal jedhama jennaan falaasama jedhama. Yeroo ammaan tanaa hedduun hawaasa yookaan ilmi namaa addunyaa kanarra jiru amantii fi falaasama garagara wallaale. Amantiin tokko amantii qulqulluu falaasama irraa bilisa yoo taate wanni jalqaba dubbatamullee ragaa kitaaba amantii sanii irraa dhufe. Wanni jidduu keessatti dubbatamullee kitaaba ragaa amantii san keessaa dhufe. Wanni xumura irratti argamullee waan ragaa qabu ta'uu qaba malee yoo takkatti kitaaba irraa fudhadhee taan ofirraa itti dabalaa ka jedhu taate cinaan amantii cinaan falaasamaa kun amma maal jedhama jennaan religion with philosophy jedhama. Religion with philosophy jedhama. Fakkeenyaaf amantii islaamummaa bareedduu fudhadha. Islaamummaan falaasama irraa bilisa maa jenna? Waa malee miti. Islaamummaa keessatti wanni ati jalqaba irratti dubbattullee, wanni ati wadhakkaa keessatti dubbattullee, wanti ati goolaba irratti fiddullee waan qur'aanaa fi hadiisatti deebi'u. Sammuu namaatitti hin deebi'u, ilaalcha namaatitti hin deebi'u, yaada namaatitti hin deebi'u. Wanni ilaalcha namaatii fi sammuu namaatii fi fedhii namaatitti deebi'u maal jedhama? Invention yookaan faxaraa isa jedhamu. Akirri isaa goolabni maal jedhama? Falaasama isa jedhamu kana jechuudha. Kanaaf islaamummaan qulqulluu yeroo jennu fakkeenyaaf namni tokko ani ergamaa rabbii jaaladha rasuula alayhi salaatu wassalaam jaalatullee dirqama qaba yoo jedhu sammuu isaa irraa miti kan nutti himu jaalatu waan dirqama taasise qur'aanatu akkana naan jedhe rasuulatu alayhi salaatu wassalaam ani gana ammallee tokkoon keessanuu iimaana guutuu ta'e hin amane hatta akuuna ahabba ilee haga ani isa biratti jaalatamaa ta'utti eegana maatii isaa irra qabeenya isaa irra duniyaa isaa irra waakamuu irra isa biratti jaalatamuu qaba ragaa hadiisaa fidata malee ani ergamaa rabbiin jaaladha maaliif jennaan waan sammuun kiyya natti tolee fi waan nagammachiisee fi waan akkasiyyoon ta'ee akkasii ta'eef hin jedhu yoo akkasiyyoon akkasii ta'e akkana jedhee ragaa qur'aanaatiif hadiisa deebi'uu dhiisee sammuu ufiititti yoo ka deebisu taate maaliif deebi'a jennaan falaasamatti deebi'a jechuudha. Mee fakkeenya wayii isiniif haa kaa'u. Fakkeenyaaf namni tokko isinitti dhufee nabiyyi rabbi nabi Isa alayhi salaam nabi Isaan abbaa hin qabu sin jira. This the first premises is true. Namni kun quraana irraallee naaf fiduu bada eegana ammallee quraana irraa ragaa bootaa kanallee jechuu baatu dhugaan isaa beekamaadha. Yookaan quraana irraallee ragaa fiduu danda'a. Kitaaba kakuu moofaa keessaa fiduu danda'a. Kakuu harawa keessaa fiduu danda'a. Premises jalqabaa kun mormii hin qabu. Nabi Isaan alayhi salaam abbaa hin qabu waan taateef. Nabi Isaan abbaa hin qabu dhuga yoo ati jetteen abbaa malee dhalate dhuga yoo ati jetteen kanaafuu jedhee sammuu ofii irra waaqa yookaa rabbi yookaa gabbaramuu qaba yoo jedhe wanni abbichi sun sitti hime amantii osoo hin taane falaasama. Garuutu amantii falaasama wal keessa makame. Gaafa nabi Isaan alayhi salaam abbaa hin qabu jedhee ragaa kitaabarraa fidate cinaan kitaabarra jira. Gaafa waan abbaa hin qabneefi waaqa yookaan rabbi jedhee sammuu irraa yoo fidate amma dalagaa falaasamaatitti seena. Kanaafuu aadaan falaasamaa jalqabni isaa ragaa haa qabaatu malee akirri isaa ragatti waan hin hajamneef dubbiin nabi Isaan alayhi salaam gabricha rabbii ta'uu osoo beeku eegana ammallee abbaa malee dhalatuudhaa fi deemeetiin rabbi jedhu sun maali falaasamaa jechuudha. Akkasuma fakkeenyaa fudhannu nama rabbi amane tokko jaalatuu qabdaa sin jedha namni tokko si dhufe innamal mu'minuuna ikhwa eegana ammallee ragaawwan biroollee si fide nama rabbi amane tokko muslimni muslima ni jaalata nama rabbi amane tokko ni jaalata jedhanii kani sheekana Huseen gabricha rabbiiti waliyyi rabbiiti akkana dalagee nyaata keessatti dhuddoo keessatti miidhamee jedhee sitti fida. Kanaafuu Sheek Huseen hin jaalatuu qabdaa sin jedha nama rabbi amane tokko ati hin jibbitu ni jaalata. Hin jaaladha yoo ati jette ammoo maalitti aansa jennaan kanaafuu gabbaruu qabdaa jedha. Kanaafuu gabbaruu qabda yookaan muuduu qabda yookaan iddoo san deemuu qabda yoo jedhe maal sitti hime jennaan amantii osoo hin taane falaasama sitti hime. Akkasuma mee fakkeenya biroo haa fudhannu. Amma yeroo hedduu namoonni eegana ammallee da'awaadhaaf walii gadi deddeeman tokko ni jiranii hedduun nama ni beeka. Eegana asii bira dhufanii wandimmaachin hooy obboleessa keenna imaanaachin dakkaamaanoo imaanni keenya dadhabaadha kanaafuu siin jedha laata. Imaanni keenya dadhaba waan ta'eef bultii sadii bultii 40 ji'a 4 waggaa hagana da'awaa deemnaa siin jedha. Imaanni keenya dadhabaan pirimisisii jalqabaati kan namni keessaa waliin mormine ilmi namaa imaanni isaa dadhabaa ta'uun garuutu bultii sadii bultii 40 ji'a 4 waggaa haganaa baha ka jedhu quraana hadiisa irraa fidiyoo jetteen hin fidu maal sitti haasawe namtichi akkanaan akkasii ta'e akkanaan akkana ta'e kanaafuu jedha. Kanaafuu maalidee jennaan falaasama. Aadaan falaasamaa maali jenne jalqabni isaa qofa ragaa qabaatee
yookaan itti daballi isaallee ragaa qabaatee ka goolabbiin isaa sammuu ilma namaa irra waan akkanaan akkana ta'eef waan akkanaan akkana ta'eef akkuma fakkeenya duratti waan ati Oromoo taate waan ati gurraacha taateef kanaafuu Oromoon marti gurraacha yoo jedhe aadaa falaasamaa keessa mormuu hin dandeettu. Kuni ammoo amantii fakkaatee ilma namaatitti dhufe. Amma ni dhufna waan yeroo ammaan tanaa harkaanuu qabu. Rasuul alayhi salaatu wassalaam ergamaa aalama hundaaf wama arsalnaaka illaa rahmatan lilcaalamiin. كأيجانا ربين رحمة عالم هنداتي في سان إرجع كنا ست في دني أترجع ما ربين جالت توسين جرا لا أني نجالت أجتان أما ما هي في درجنا يو إرجع ما ربي كجالت إرجع ما ربي جالت إيه جالته القرآن في حديث رسول عليه الصلاة والسلام لفسيكا ميم إيه يو أتجت مال التام سجنان كان فو مولد جونة شو ببني وحالك مسنو سينجر واشو مولد جونة شو ببني وحالك مسنوني يا دا إلى الجسمو إسات مال ست مرة جنان أمنتي أوسو هنتاني فلاسم نوتي أمنتي نوتي هردوبنو أمنتي فلاسم الرابلسان amantii falaasamaan bu'uurfamee jira. The first premises is also do not have evidence. Kara awwalli jalqaba isaallee ragaa hin qabne, ka wadhakkaan isaallee ragaa hin qabne, ka goolabbiin isaallee ragaa hin qabne kuni amantii falaasamaan bu'uurfame jedhama. Amantiin gariin falaasamaa waliin makama. Garii kitaaba irraa sii fide, garii sammuu irraa sii fida. This is called religion with philosophy. Amantii falaasamaa walitti makame yookaan walitti eegana ammallee dabalame jechuudha. Islaamummaan amantii falaasama irraa bilisaati. Kanaafu wanni jalqaba irratti nuti dubbannu wadhakkaa irratti nuti dubbannu aakhira irratti nuti dubbannu qur'aanaa fi hadiisa riferensiin sammuu miti sammuu ilma namaatitti akkasiyyoon akkasii ta'e ergamaa rabbii jaalanna warri biroollee kunoo nabi Iisaa eeganaa dhaloota isaanii kabajani kanaafuu eessaa fuute ilaalcha kanaafuudhiin islaamummaan hin deemtu jechuudha. Kanaafi namni yoo ilaalcha eeganaa sammuutiin kadeemu taate falaasama deebi'a. Falaasamni ammoo afaan kennaan adeemsa afaan yookaan ammoo akka shari'aatitti bid'aadha. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam man amila amalan namni dalage dalaggaa takka dalaggaa saniin ammoo ka qur'aan rabbi man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun mardudun alayhi. dalaggaan ati daladu takka ka qur'aanaaf hadiisa irraa ragaa hin qabne ka shari'aan rabbii karaasii hin taasifne kanaafuu akkasiin akkasii ta'e kanaafuu wanni jedhamu islaamummaa bareedduu keessa hin jiru. Kanaaf nuti wanni hawaasni muslimaa beekuu qabu mawlidni falaasama eegana ammallee dirree sheekanaa Huseen dhaquun amantii osoo hin taane falaasama guyyaa sadii bultii 40 fi akkasii yoo ba'a jechuun falaasama nabiyyi rabbiitiin abbaa malee dhalateeti eegana ammallee waaqa jedha gabbara jechuun falaasama. وان اني راجي هجته فكنا نبي عيسى عليه السلام نبي عيسى راجي اكنا هجته وانا كسي هجته اني رغاسي فيدون رغايوتو the first premises is true, the second is maybe also true, but the conclusion which is come from the thoughts of the individual yaada sammu ilma nama irra kadufu falasama. It is a part of philosophy which is called logic ida logic dameewwan eegana ammallee philosophy keessa tokko kan ta'e nuti ka hordofaa jiru falasama osoo hin taane islaamummaa bareeddu waan taateef islaamummaa bareeddu irraa asii achi daddaaqoo osoo hin taane haqa rabbii irratti gadhaabanne islaamummaa qulqulluu tana qabanneetiin jannata rabbii kennaatiif qophaa'uu qabna. Wanni namni kamuu beekuu qabu nabiyyi jaaladhuun si sobanii ergamaa rabbii hin jaalattaan si sobanii eegana ammallee mawlida jedhanii shubbisaaf yoo kasi waaman taate amantii osoo hin taane falasama sitti manii